Ati makiinii baay'ee na jaallatti. Baay'ee na kabajji. Ani Akaabaatti siidhaaf nama addaati ani siidhaafi. akaabaatti Garuu abshir ani nan jedhe malee nama si jalaa amaan lalu miti. Waan ati na shakkituuf hin beeku dhugaa rabbii. Na shakkin. miti Ana ani jechuun shakkii otoo hin ta'in wal baachuun wal hammachuun maaf barbaachise ruucaa miti ofii na qabaaf jedhan ofii maa mataa walitti sababa godhattanii atis mucaan inni radii jedhamus sababa godhattanii akkas jedha waanuma dubbistan fakkaatanii akkas goggotu maa barbaachise jechuun koo ani gaa gammachuudha ani hin baanne bari. Baachuu qaban ture silaa akka seeraatti akkuma aslii sana baachuu qaba. gammachuun wal hammachuudhaan ibsama. Isin na wamti wallahi naan biraa deeme raachuu na taasisabda yeroo biraa deeme mubee kottu ta'i mubee nama hunda keessaa jechuudha na wamtee. Maayi miti mubee gammachuu inni lilchitan hin jettani hin jettu gammachuun kanaan hin ibsamu eegdoo lammachuu qabdu gammachuu otoo jettee bakka gammachuudha kun nutis walumaa Raachee dhiisi ana naa amani amma qanyaa keetii miti an nan barbaada siifan eegaa konkolaataa kootiin bakka isin barbaadde sii geessaa dhiisi shakkii anarraa fudhu ija kee irraa fudhu abshir. ani bar xirixaaree otoo hin ta'in gammachuun karaa baay'eetiin ibsamaa jedheen amma fakkeenyaaf ani gammadeera jedheen ollaan koo hostasiidhaan dubartii bareeddu jira ollaan koo ani gammadeera jedhee deemee ishee ammadheera hin ammanne manuma koon taa'e gammachuu ibsachuuf bara wal hammachuun barbaachisaa miti otoo barbaachisaa reediin immoo intala tokko makii bira teessi yeroo si taphattu yeroo si mottee kaatu fiigee dhufe nama shabbi godhee intalatti ol fuudhee akkasii bakka intalitti amma mirga isaati yoo barbaade hudhee yoo ajjeesu. maa makiiso yoo misire makiisa achirraa kan butee fuudhee isaan bilbilaa hojii. Isatu naabbasaacaa kan isatu naabbasaacaa bara. Reedii yoo